Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota jaallatamtootaaf doftoota peejii qeerroo akkam jirtan nagaa keessanii. Nageenyi kiyyaa kan kabajaa kan jaalalaa bakka isin jirtan hundatti isin haa gorsin jedha. Egaan peejii qeerroo yeroo appilikeeshina babbareedaa qabatee isiniif dhiyaata. Kanumaan wal qabatee har'a appilikeeshina bareedaa tokko qabatee isiniif dhiyaatee jechuudha. Kanumaan booda amma gara barnoota keenyaatti dabarfannaa YouTube chaanal keenya sabiskiraayib gochuun dagatinaa nu hordofaa. Wassalaamu alaikum. Egaan YouTube keessan hogga seentan jechuudha. Peejii qeerroo app asirratti peejii qeerroo app jettanii kan bareetanu qeerroo app jettanii bareetanii hogga isin bareetan jechuudha. Kun akkanas baha searching for qeerroo app kan mallattoo jettu kana jechuudha. Yeroo tokkoof akkana cuqaastan jechuudha. Yeroo tokkoof akkana cuqaastanii keessa seentan jechuudha. Bakka kanatti subscribe kan jettu kana yeroo tokkoof akkana cuqaastanii mallattoo sanarratti isin baatu kana yeroo tokkoof akkana cuqaastan jechuudha. Inni kana booda immoo appilikeeshina gadhiisu jechuudha. Descriptionii YouTube kana jalatti jechuudha. Barreeffama viidiyoon haaraa gadhiisu jala irratti mallattoo kana asirratti argamtu kana jechuudha. Yeroo tokkoof cuqaastan jechuudha. Hoggas yeroo tokkoof cuqaastan akkuma isin asitti argitanu aappii kana buufachuuf liinkii kana cuqaasaa kan jedhe kana jechuudha. Kun viidiyoon haaraa gadhiisu jalatti bakka kana argachuu dandeessan jechuudha. Egaan gara barnoota keenya irratti dabarfanna. Keenya irraas waan baay'ee raqee isin taasisuu miti internet gaard kan jetti kan jechuudha. Faayidaan isaas maal jennaan warri daataadhaan fayyadamtu keessatti jechuudha waan baay'ee isin fayyadudha. Appilikeeshina fedhii keessa hin addatti daataa isin jalaa nyaatu jechuudha. Akka inni hin nyaanne isin jalaa isiniif taasisa jechuudha. Fakkeenyaaf akka inni gosa iimoorra yoo jiraattan illee akka inni waastaappiirra namni isinitti hin bilbilee waastaappiidhaan isinitti hin ergine yoo waastaappiin haasaa jiraattan akka namni iimoon isinitti hin bilbilee yoo gochuu barbaaddan jechuudha. Waan baay'ee isin fayyadudha. Amma fakkeenyaaf bakka kanatti kan daataa jira kan waayifaayitii jira. Sana sun jechuudha akkanatti banaa ture isin akkanatti itti cuftan jechuudha. Yoo ka waayifaayitii fayyadamtan ta'es ka waayifaayiitiitti waayifaayitii ka daataa qobaatti jira jechuudha. Martinuu akkanatti itti gootan jechuudha. Amma fakkeenyaaf waastaappiirra yoon kan taphataa jiraadhe iimoodhaan akka namni natti hin bilbile gochuun hin danda'ama jechuudha. Amma fakkeenyaaf ka waastaappii cufeen isin agarsiisa. Kana biraatiin fedhii keessaniin addatti jechuudha kan intarneeta isin jalaa nyaatu jechuudha. Isin jalaa eegaa fakkeenyaaf sirriitti bakka waan isin fayyadu jechuudha. Fakkeenyaaf amma waastaappiirra cufnee ni ilaalla. Amma waayifaayiitti waan fayyadamaa jiruuf waastaappiirra cufeera gubbaa kanarratti kana ni argitan jedhee yaada. Isii kana jechuudha si'a tokkoof akkanatti bana jechuudha. Kalas amma waastaappii cufeera. Waastaappii keessaa baanee namaan jennee ilaalla. Akka inni darbuuf akka inni hin darbine jechuudha. Kan biraan wanti na ajaa'ibu bakka waan baay'ee isin fayyadudha. Intarneeta keessan isin jalaa hin nyaatu jechuudha. Wanna fedhii keessanii qofaan itti heeyyamatti gootanu malee kan biraan nyaatu jechuudha. Amma jedheetiin jira akkuma kanarratti nama kanaan waayifaayitiin banaa jira. Jedheetiin jira irraa cufame kun bakka kanatti jechuudha. Jedheetiin jira hin bu'u jechuudha. Yoo iimoon namni amma iimoon yoon fayyadamuu barbaadu waastaappiidhaan namni miiseejii naan ergu jechuudha. Kana fakkaata barnoonni irraa waan baay'ee jaallattan wayitiin kanan abdadhu jechuudha. Dhumarratti qeerroo app jettanii feesbuukii keessan hogga seentan feesbuukii keessan hogga seentan jechuudha. Jalqaba irratti aad ka jette kana hogga akkanatti cuqaastan jechuudha. Achi booda following ka jette seentan jechuudha. Bakka kanatti siifaristi ka jette kanarra yoo buufattan jechuudha. Wanti gadhiisu yeroo gabaabaa keessatti dafee isin gaha jechuudha. Egaan barnoonni keenya irraa keenya kana fakkaata torba yeroo biraatiin hanga walitti deebinutti.